Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala kootii kan taatan nageenyi waaqayyoo lafa fiddoo jirtan isiniif haa ta'u. Akkam turtan akkam sa'a kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa afaan qaba waaqayyo ka ulfaate haa ta'u. Nageenya nukkee ture isin birallee haa jiraatu isin jechaati. Namoonni chaanaala kana haaraa taatan subscribe like gochuun na jajjabeessaa maatii keenyatti dabalamaan affeerraa kootii. Namoonni maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na jajjabeessaa turtan guddaa galatooma. Galata guddaa na biraa qabdu isinin jechuun jaaladha. Deebi'ee dhufee jira. Maaliin deebitee dhufte jechuun keessan obboloota koo har'a seenaa kukutaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhee osoo hin taane yaada waan baay'ee na dinqisiise tokko yookaas waan keessa kootti maaliif waan san akka waan ofii kooti raawwadhetti yookaan waan tokko gaafa waan gaarii tokko namni yoo raawwatu agartan gaarummaa akkanaa kana osoo anis raawwadhe jettanii waan keessa keessan isin gammachiisu jechuudha. Waan akkasii tokko argee waan natti dhaga'ame dubbachuuf dhufe jechuudha har'a gara keessan kanaan. Yeroo baay'ee jechuudha nuti nam tokko hammeenya dalageef nutillee deddeebisnee hammeenyi sun gara hammeenyummaa san caalutti akka guddatu yookaan akka babal'atu taasisuudhaaf dhiibbaa irratti geessisuu malee ammuma namni hamaan jiru namni illee gaariin illee jira jennee karaatti waliin deebisnu baay'een keenya jechuudha. Tole maal inni jechuun keessa hin oolu tarii suura irratti isliif maxxansaan jalqaba irratti jechuudha. Poolisii wayii Dirredawaatti jedhama akka miidiyaarraa odeeffannoo kana dubbisetti jechuudha. Poolisiidha. Dubartiidha jechuudha. Maaliif dubartii taateetuma dubartii gara jabaattu akkuma jirtu namni kamiyyuu jechuudha. Akkuma namni badaan jiru yookaan namni gara jabummaa qabu jiru namni gara laafummaa qabus ni jira isin jechuu barbaadeetanii. Waan achirratti hubadhe tokko waan keessa kootti na gammachiise isinitti dubbachuu barbaadeetan. Maaliif jenna? Poolisiin kun daa'ima gatamee yookaan namni biraa lafaa fuudhee gara xaabiyaatti geessee yookaas daa'ima san lafa argee kan gatte sunis haadha deesse. Asitti wanti nama ajaa'ibu jechuudha dhugaa rabbii jechuudha waan keessa kootti jechuudha natti dhaga'ame hedduu takka jechuudha. Kan deesse suni haadha deesse miti isheerraa fottoqee jechuudha garaatti baatti haga sana geessee ji'a 9 jechuun qal'aali miti garuu namni kun ji'a 9 ga'u malees dhalatee daa'imni kun fayyaa hin ta'u. Ji'a 9 san guutuusaa garaatti baattee deesse gatuun suni gara jabummaa guddaadha jechuudha. Isheen kun hoo hojii ishii san waffaana wal fakkaataa gochaan isheen raawwatte sun moo hojii sanarra yookas immoo haadhummaa yookas maaliif dubartii taatee namni akka haadhattis ta'e akka obboleettis ta'e dubartii yeroo madaaltanii ilaaltan jechuudha. Ani maal jennee yeroo nuuf gaafannu jira jechuudha. Poolisiin tuni sa'aatii sanatti hojii ishii faana waan wal bukkee deemu miti jechuudha kan isheen raawwatte sun. Namoonni baay'een ta'e akkas jechuu danda'a. Garuu isheen hojii sanarra santuu yookaan akka haadhatti haadha taatee toonii agartee jirti waan ta'eef baay'isee waan keessa isheetti dhagaameef daa'imni sun sa'aatii sanatti gatamtee waan lafa turte yookaan beeloftee waan jirtuuf hin boossii daa'ima boossu sana garaan ishii waan dadhabeef harmatti kennite jechuudha. Maaliif hojiif baatee jirti uffannaa hojiitiin illee jirti. Namoonni tokko tokko yeroo hojiidhaaf ba'anii yookaan uffata sana uffatanii yookaan wanta kana maaliif ani garuu argeen beeku poolisii karaa irratti daa'ima ishees haa ta'u nama kamiyyuu haa ta'u daa'ima hoosisuu isiti ani poolisumti daa'ima hin qabuun jedha gisee tokko maaliif gisee hundumaa noormaalii ta'anii ba'u hojii isaanirraa illee bakka jira namni dahee daa'ima mana qabuu fi namni normaalii ta'ee gisee hunda firii ta'ee deemu jechuudha. Hojii isaanii akka sanatti natti fakkaata yeroo baay'ee jechuudha. Poolisiin daa'ima hin qabu kanaan jedha gisee baay'ee jechuudha. Haa ta'u malee suni ani jechi koo sun haala isaan ittiin ba'an sana yeroo hunda firii ta'anii bakka normaalii ta'anii waan deemaniif waan natti fakkaateef jechuudha. Haa ta'u malee namni dubartii ta'ee namni haadha hin taane hin jiru kun asitti poolisiin suni dhokatteeti kan daa'ima sana hoosiste jechuudha. Mucattii ishee lafaa argitee fiddee geessite sanarraa fiddee daa'imnis waan itti boocheef waan garaa dadhabdeef uffatuma jirtu sana daa'ima sana ofitti qabdee hoosiste jechuudha. Kana ta'u maal ta'u gaarummaa jechuudha. Isheen dachee kanarratti osoo hin taane rabbi irraa argatti jechuudha. Gochaan isheen sa'aatii sanatti raawwatte isheen amma kana namni sana arga jettee miti dhokatteeti dhokatanii footollee nakaasan jettee jirti miidiyaa irratti waamamtee dubbattee turte. Akkamitti kun ta'e jennaan ani akka footoo nakaasan iyyuu hin barbaanne sa'aatii sanatti hojii koo sana osoo hin taane
haadhummaa yookaan haadha ta'ee jiraachuu gosantu natti dhagahame. Anillee dahee waggaa lamaa daa'ima waggaa lamaan qaba jettee jirti. Harma hii sana fiddee geettee fi daa'ima sana hoosistee yookaan xannee hojjetee daa'imni sun akka lubbuu baraarramu taasiste jechuudha. Kanaaf obboloota koo asitti maal isiniin jechuu barbaadetananii yeroo baay'ee nam tokko gaafa balleessu namni martinuu sababa nama tokko sanaan maqaan isaa badaa isiniin jechuuf. Akkuma namni badaan jiru namni gaariinis jiraachuu isaa hubachuu qabna. Isa balleesse sana akkam goonee karaatti deebisina akkamitti karaa gaariitti akka deebi'u namni sun taasisuu qabna jennee yaaduu qabna moo nama waan tokko balleessan bakka namni martinuu maqaa sana waamamuu qaba jettanii yaaddu. Meessin akka keessanitti madaalati gizee baay'ee sammuu keessan keessa deddeebisaa ilaala. Kana isiniin jechuun koo yeroo baay'ee miidiyaa irratti nan argaa nam tokko gaafa balleesse jechuudha guutuu addunyaa bakka walumaa galatti hundumtuyyuu namni saba sana fakkaatu nama fakkeenyaa fi Oromoo keessa waan tokko nam tokko haa balleessu bakka Oromoo guutuutu maqaa sana waamama jechuudha badii nama tokko sana jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu. Meeqa keenyatu nama balleesse sana yookaan nama badii dalage sana ofitti qabnee lakki balleessite irraa deebi'i jennee akka nama tokkotti akka dhuunfaa tokkotti meeqa keenya karaarraa wal deebisee beeka. Gaafa nam tokko dogongoru maal goona seetan ajandaa godhanneet nama sana kan san caalu jechama san caalu itti daddaballeet mi'eessinee asiifachi miidiyaarra afarsinaa jechuudha. Garuu osoo gadi jenneetuma eenyutu badii qaba jennee wal gorfannee wal deebisna taanee badii nama tokkotti namni hedduun hin waamamu isiniin jechuu kana. Maaliif waanuma argaa ooludha waanuma guyyaadha guyyaatti sa'aatiitti ta'aa ooludha waan ta'eef ani har'a asitti maal dubbachuu barbaade tananii yeroo kamiyyuu namni kamiyyuu ni beektanii poolisii ta'ee waamamee taanaan maqaan poolisii eessumattuyyuu hin tolu. Poolisii dhacamee ennaan isa miti kan nama nyaatu isa miti kan nama ajjeesu isa miti isaanii miti kan akkas nama godhu jenna yeroo baay'ee. Isaaniifis biddeena nyaanna jedhanii baanii ija abbaa meeqatiin laallamanii yookaan akkaatti darbatamanii jiraatu jechuudha. Sana keessas immoo namni hamaan hin dhabamu gaariin illee jira akkuma kana kun akkuma agartan kana jechuudha. Maaliif badii nama tokkoof namni hedduun ittiin waamamu. Isa balleesse sanas maaf wal gorsinee karaatti waliin deebisne. Yeroo baay'ee namni tokko yoo karaa waaqarraa gore nutis maaf nama sanfaana karaa waaqarraa gorre. Nutoo maaliif nama karaa waaqaa yaadatu hin taane. Kan jedhu tokko yeroo baay'ee natti dhaga'ama. Ani yeroo baay'ee wantoota akkas kana miidiyaarra bahee hin dubbadhu keessa kootti garuu maal ta'a oduu namni hundumtu ilaalcha tokko qabaatee sa'aatiin itti jedhu hin jira jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu hin balleessa nama ta'ee namni hin dogoggorre hin jiru. Gaafa namni dogoggoru maal goona beektu ajandaa godhanneet miidiyaa irratti nasiifachi nama sana bakka jecha tokko lama yoo namni sun dubbatee raate miidiyaawwan garaagaraa irratti jecha 10 ta'ee argama jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu obboloota. Mee namni keenya nama tokko taatanii gaarummaa yoo addan isin gaarummaa keessa sanaan nama badii hojjete yookaan nama karaarraa gore tokko nama lama tokko yoo karaatti deebiste lamayyuu miti nama tokko karaatti yoo deebiste waan guddaa tokko akka hojjettetti ilaali. Kanaaf nama karaa waaqayyoo yaadatu haa taanu walaa gorfannu karaatti walaa deebisnu. Maaliif yeroo hundumayyuu badii yaamamna. Inni balleesse sunis karaatti deebi'eetiin maaliif hundi keenya gaarummaa hin dalagne. Maaf hammeenya waliif yaadna waan jedhu tokko jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'ame. Hojiin poolisiin kun hojjette hedduu tokko natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif osoo namni hundumtuu akka sanatti ilaalcha akka ishee qaba ta'e. Isin jechuu barbaade tananii maaliif hundi keenya ilaalcha akkasii sana hin qabaanne? Maaliif gorfannee karaatti waliin deebisne? Yoo tokko karaarraa gore maaliif karaarraa wal qabna isa jedhudha. Kanaaf obboloota koo gaarummaa hojjechuun tabba bahanii gaara bahanii osoo hin taane keessa keenya madda ilaalcha sammuu keenya nuti qabnu irraa madda jechuudha. Maaliif amma namni tokko dogoggoree mistira nama sanaa nama dogoggoree sanaaf innee miidiyaarraa afarsinee abaluu kun akkas jedhee abaluu akkas jedheeni kuni amantaa abaluu tuqee kuni amantaa abaluu tuqe. Ani yeroo baay'ee wanta na ajaa'ibu tokko keessaa immoo amantaa yookaan ani amma amantaan koo ortodoksii yookaan kiristaanaa jechuudha. Amantaa kiyya kana natu beeka malee sababan bahee miidiyaarra bahee waa'ee amantaa kan namaas kan koos hedduu galee boorceef
ani amantaa kiyya sana seeraan qabeen jira karaarra gaariirraan deemaa jira jechuu miti. Maaliif amantaan kan abbaati. Ati keessa keetti amanattee jirta taana maaltu waa'ee amantaa namaas na arrasiisa, maaltu waa'ee amantaa namaas na haasofsiisa. Maaliif ammuma amantaan koo yoo tuqamee natti dhaga'amu sana isaanitti illee itti dhaga'ama. Sana ta'uun immoo anillee akka waan sanan seen yoo nuuf irraa of eege akkasuma nama na bukkeedha dogoggorellee lakki karaa kana dogoggortee jirta deebii yoo hin jedheen namni sun anaaf yoo na dhaga'uu dide namni lama sadi na bukkee jira namni lamaan sadan na bukkee jiru sun akkasuma sana obboleettii keenya yookaan obboleessa keenya nama dogoggore sana gorsine yoo karaatti deebisne ni deebi'a namni kamiyyuu jechuudha. Badiisaa sana akka kanatti yookaan miidiyaarra wal baasnee miidiyaarra wal afarsanii jecha tirfii yookaan jecha darbaa waliin jennee osoo hin taane haala tasgabbaa ta'e tokko bakka kanatti dogoggortee jirta. Dogoggora kee kana fudhu karaatti deebi'u osoo jennee namni kamiyyuu ni deebi'a karaatti. Nuti garuu akkas hin jennu. Yeroo baay'ee waanuma argaa oollu waanuma miidiyaa karaatti haguuludha jechuudha. Maal jennaa namni sun dubbateera finne viidiyoo irratti hojjannee kasan caalu bakka ajandaa godhatamee namni sana kan namni tokko yookaan dubbii namni tokko kaasee nam sadi osoo jedhu guutuu addunyaa birbixi godhee batabbata jechuudha dubbisu. Maaliif san ta'a? Dubbii nama tokko irraa madde nama lama irraa maddeef maaliif akkuma jirutti biyyattiin ittiin arrabsamte? Maaliif namni hundi ittiin waa yaamameetiin iyyuu xiqqeeffama? Maaf waliin gorfanne? Maaf karaatti waliin deebisne nuti? Osoo nuti wal gorsinee karaatti wal deebisna ta'ee halagaan yookaas immoo namni eenyummaa keenya jibbu hundi quba nutti hin qabu. Dhugaan isin jedhaani kana qofa natti dhaga'ama yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif sababa nama tokko nama lamaatiin gaafa namni eenyummaa keenya jibbu sun immoo quba nutti qabee itti gammadee harka rukutu baay'ee takka yookaan hedduu takka natti dhaga'amu jechuudha. Kanaaf akkas ta'uu hin qabnu isin jedha obboloota koo. Wanti narra natti dhaga'amee fuula keessan duratti dubbachuu dhufe isa kanaadha. Hundi keenya gaarii hojjechuuf yaa tattaafannu isa balleessallee yaa gorfannu karaa rabbiitirra haa goru karaatti walaa deebisnu isiniin jechuu jaalladha. Namni ni balleessanii dogoggoras namni hin dogoggorre hin jiru nama ta'eetu jechuudha. Garuu immoo namni dogoggora isaarraa isin deebine hin jiru jechuudha. Nama ta'ee sammuu yaaduu qabaatee jennaan namni kamiyyuu dogoggora isaarraa hin deebi'a. Walumaa galatti sababa badii nama tokkootiin nama baay'ee ittiin iyyaamina nama baay'ee ittiin ajandaan godhatina. Akkuma namni badaa hojjetu baay'een isaanii jiran namni gaarii hojjetanis immoo baay'ee isaaniitu jira. Namni karaa waaqarra deeman baay'ee isaaniitu jira. Kanaaf akka sanatti wal gorfannee karaatti wal deebisnu gaarummaa yaa hojjennu. Gaarii hojjechuun namaaf osoo hin taane ofii keessa fayyada deebi'a jechuudha. Kanaaf maaliif dacheen tuni dachee sobaati. Iddoon nuti amma jirru iddoo darabaati. Namni kamiyyuu dachee tanarratti nafu waggaa kuma namni jiraatu hin jiru. Kanaaf jireenyi addunyaa tanarraa jireenya sobaa akka taate beeknee jireenya keenya isa boru jireenya dhugaa saniif maal gochuu qabna? Nuti yoo maal goone bakka dhugaa sana deemna. Yoo gaarii hojjenne moo yoo badaa hojjenne, yoo nama miine moo yoo miidhamne jennee keessa keenyatti yaadne tun iyyuu karaa waaqatirra walaa qabnu jireenya dachee tanarraa haa dagannu jireenya boruu yaa yaadannu. Jireenyi nuti amma keessa jirru jireenya darabaati isiniin jechuu jaalladha obboloota koo. Kanaaf walaa jabeeffannu nutumti walaa gorfannu karaatti walaa deebisnu isiniin jechuu jaalladha. Jabaadha. Waaqayyo immoo namuma tokko nama lama sanaaf dhaga'ee biyya keenyas biyya nagaa nu taasisee jechamuma bakka ani waan biraa miti ilma namaa akka bineensatti wal nyaatu kana jecha rabbi gidduu keenya haa dhabamsiisuun jedha. Yeroo kamiyyuu kadhannaan koo inni guddaan isa kana. Nama akka bineensatti walitti deebi'ee wal nyaatu kana rabbi nagaa hawwisu biyya keenyatti illee nagaa hawwisu nam kamiyyuu bakka waan badaa tokko yookaan rakkate nan agarsiisin hin jedha. Isinillee amma dandeetti keessanii kadhannaa wal bira dhaabbadhaa kadhannaadhaan wal yaadadhaa isiniin jechuu jaalladha. Egaa har'aa sumarratti xumuraa nagaan naaf turaa isiniin jechuu jaalladha.